Sumayyaan boba'aa dhufteetti. Gaaffii gurguddaan lama Sa'iidoo gaafateetti. Har'amma wayini waan shenaa softuyyuu anaanna saalfachiise jechuudha. Gaaffii gurguddaa lama Sa'iidoo gaafattee jirti. Tokkoffaan ati sana'aadha maal hojjettaa? Manni hin jiru, konkolaataan hin jiru, maal hojjettaa? Ammoo mana daanaayit siikireessite sana achi galtee tokko. Maaluma hojjettaa? Ani adanin jiraatti sana'aama qoccattee teessa. Maaluma hojjettaa? Lammaffaan waa'ee mucaa jechuudha. Waa'ee mucaa karaa barbaadde xumuriti YouTube irratti na beeksisi. Ani YouTube irratti si gaafadhe karaa keessaa si gaafanne. Gaaffeen karaa keessaa si gaafadhe karaa YouTube si gaafadhe karaa keessaa waan naaf ittuun qabdu. Sa'iidoon maal jedheetan keessaan si hubachiisa. Si qofaan hubachiisa. Waan kana sanan jedhu jira sin jiru sin jedhu. Waa'ee mucaa jechuudha. Lubbuun namaa iyyuu bahuu danda'a hin jenne inni isheen immoo maatte lubbuun namaa hin baha kan jettu lubbuu eenyu baha? Haati mucaa sana haadha manaa namaati moo maalidha? Lubbuu eenyu baha? Lubbuu kee baha moo kan shii moo kan abbaa manaa shii baha? Keessuma baatee dhugaa yoo lubbuun baheesi warra du'aa dhufna rakkoo maalii jira itti? Yaa Rabbi nagaa buusi gaa lubbuun namaa baheesi warra du'aa dhufna mucaan sun kan eenyuti? Silaa ati gaafuma deebinaa deebiste angaaffisi gaafadheeyyuu kursii irra teessee kolfaa haha jecha humtu sitti hin dhaga'amne. Hamma anaannatti dhaga'ame humtu sitti hin dhaga'amne. Salphistee ilaaltee jettee salphaama tokko gooteetu ilaaltee deebii yeroo deebistu. Ati humtuutti dhaga'aman jettu. Sumayyaatti humtuutti dhaga'aman jettu. Seet lijiitti kan himamuu fi kan hin himamnetu jira. Hin jenneen dubartiitti waan hundaa hin himamu iddoo jedhettis waan himamuuf waan hin himamne jira jettee. Kanaafuu waa'ee mucaa kana qoradhuuti qulqulleessii yoo barbaaddeeyyuu marammarsiisiti natti himi. Kan kee yoo ta'es kan namaa yoo ta'es wayinee miskiin jette kaayyummoo mucaa nama moo haadha manaa namaa yoo ta'e namni wal ajjeessa kan jettee fi haati mucaa sana haadha manaa namaa yoo ta'e namichi mucaa sana guddisaa jiru miskiina. Kan namaa guddisaa irra jechuudha. Ani waan an dhageen haasa'e. Ana waan natti manin haasa'e. Waan natti manin si gaafadhe. Yeroo Itoophiyaa jirtu si gaafannaan salphistee yeroo dhufu sitti mayette. Bakka Sumayyaatti humtuun dhaga'amu jette. Waa'ee ayyus yeroo dhufu haasofna jette. Waa'ee kana yeroo dhufu haasofna jette. Waan hundumaa akka salphaatti ilaalta ati. Kanaaf ammas taanaani qulqulleeffadhuuti. Yoo miti jette maqaa koo badee jedhiti kottuu ragaadhaan natti himi. Miidiyaa irratti si gaafadhe YouTube irratti keessaa waan natti himtu hin qabdu. Waan anuma qofaatti shafaffantee ana qofaatti himtee hafu hin qabu. Miidiyaa irratti si gaafadhe dhugaa qabda taana maqaa kee badee taana jarri sunis sobanii maqaa si balleessan taanaani kottuu qulqulleeffadhu natti himi. Yeroo sana anatu dhiifama si gaafataa jette. Yoo maqaa kee badee ta'e jarri kana natti himanii maqaa kee badee yoo ta'e anatu soorii siin jedhe dhiifama si gaafate. Sitti deebi'aadha dubbi. Ani garuu mucaa argeera. Mucaa ija kootiin ilaaleera. Haadha garuu ilaalu jedheera itti viidiyoo dura irratti mucaan immoo Sa'iidoo fakkaataa hin jetture. Mucaan Sa'iidoo qurruxiidha. Hordoftoonni immoo mee natti murteessaa iyyuu. Natti murteessaa. Osoo abbaan manaa keessan waan akkasii sin irratti hojjete waan hundumaayyuu akka salphaatti ilaalee yookaan siniin hubachiisu yookaan dogoggora guyyaa tokkotti hin jenne soorii hin jenne bakka waan tokko nallee hin amansiisne waan hundumaa dabas godhee akka salphaatti yeroo ilaalu tu abbaa manaa keessan ta'e maal gootu siniin jette gaaffii sinii keessatti waan gootan isintu beeka. Waan sinitti dhaga'amu immoo isintu beeka. Atoo fayyoodhaanis waan hin godhu na beeka waan natti dhaga'amu sanatu beeka jechuun namni tokko maqaansaa yoo badee dhugaadha namni yoo sobas falassafee dhaqee Sumayyaatti himee yeroo sanatti waqtii sanatti yeroo isheen Sa'iidoon Itoophiyaa dhufee ayyuu fuudhedha. Yeroo sana kana dhageesse jirti yoo ta'e sobaan Sa'iidoo irratti haasa'amee Sumayyaa faana suruma addaan baasuuf yoo ta'e adda baasee Sumayyaan naa amansiisu jette. Anuma naa amansiisu. Wanti lubbuu namaa ajjeesu hin jiru, wanti namas ajjeesisu hin jiru. Yoo du'e sabbaan du'e yaadu warra du'aa dhufnaa jette.
warra du'aa hin dhufna garuu qulqulleessiti maqaan kees yoo bade yoo sobas ta'e yoo anaaf siin addaan fageessuuf siruma addaan fageessuuf ta'e si adda baasiti natti himi bakka wanti fedhe haa dhufu nama ati kan akkas dhoskaa jirtu kuni dubartiin sun dubartii namaa ta'uu dandeessi haadha manaa namaati malee atumti immoo Sumayyaan sanaa maaliif teessa ammayyuu shakkii guddaa jira bar dubartittiin sanaa jirti hin jenne rekanii Sa'idooni mucaarraa godhate jedhan maal hojjetta iddoo sanaa ammoo itti kunis balaa hoteela yoo ta'e achis baasiinsa tokkodha adanis yoo dhufte tokkumadha ana barbaaduuf temni ana barbaadu ergate iddoo ani jiru maaf hin teessu magaala irra maan teenye dhufte adani maan teenye baasiin tokkumadha achi yoo humaan qabdu silaa balaan buutee ilil akkamitti xumurama kun akkamitti xumurama isheen amanuu barbaadde maaliif beektu amma kan akkas boba'aartu Sa'idoon dhugaashii sobashii itti himee yoo hin deebitistes yoo hin araaramte maal isheen waa'ee ayyuu miti waa'ee kanaati jettee waa'ee kanaan himalle amma waa'ee ayyuu dubbataa hin jirtu waa'ee ayyuu xiggii qabsiiste hin dhiiste waa'ee ayyuu durayyuu waa'ee ayyuu aadee jetteetti waa'ee ayyuu miti kadhana na bobeesse ayyuun ifaa bilisaan fuudhamte ka garuu kan ishee akkas bobeesse isa kana ammoo dhugaa jiru natti himuu qaba na beeksisuu qaba maa eenyuun taane maa wanti barbaade hin baane lubbuun eenyu hin baane hamma mirmaraa biratti mirmaraa dhujugo naante turjumaana har'aa garuu gatiin kaffalee dhugaan siniin jedha sin garuu laayikii naan gootan kasti mucaan baay'ina rakkisee hin dubbatiin jedhe ana bichaa baadhoo olii gaddeemi jedhe akkanatti gatii baasee turjumaana sinii fide baay'een keessanii akkan sinii torgomu hin mafeetu warri feetan qofti laayikii naa godha warri namaanti ni jette immoo dhiisa okay gatii kaffaleen fide kanaafuu jechuudha Sumayyaan akkanatti bobaatee jirti maal jenna reenuun amma egaa dhugaa dubbachuudhaaf waan kan sobaaf dhugaasaa adda baasuuf hin dirqama inni isheedhaaf dhugaa yoo ta'e soba yoo ta'e adda baasuuf dhugaan nama araarsa baay'ee dhugaan sirriitti nama araarsa dhugaa jiru itti himuun dirqama isaati ani miidiyaa irratti ani maalii qabaxxar amma haasaan isaayyuu yeroo darbe yeroo dhageessanii jira sin jedhu hin jiru sin jedhu jedhe sirriitti dhageessaniitu kanaafuu isheettiin hima dhugaa jiru yoo maqaa isaa badee ta'es maqaa isaa falmachuu qaba inni yoo dhugaa ta'es dogoggora isaa itti himuu qaba dogoggoruu danda'a namni komaa dogoggorte jedhama akkamitti akka dogoggorus namni hin beekamu fitsumsa yeellam jedhani nama qulqulluun hin jiru namni hin dogoggorres hin jiru akka kootti haala wayitiin dogoggoruu danda'a namni har'a fayyaadha jedhame akkamitti akka kufus hin beekamu namni kufuu danda'a maaliin akka kufus hin beekamu garuu kufaatiisa sana nama itti miidhame sana namatti miidhame baay'ee nama sana dhugaa jirtu itti himuu qaba dhugaan nama araarsa dhiifamnis nama araarsa kanan jedha maalan jedha kan biraani